الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبريان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله فنو أران تنقلتي كسيني مويالي جبا وبريان كيني خقرتي كندا دا كومنيتي قرتي أورومو جولي قرتي gargaarsa gartee obboleeyyan keenya akkaan gartee beelaan hedduu takka gartee hongee rakkoo malee isaan goote rakkoo guddaa keessa waan jiraniif waan danda'an gartee nutti erganii midhaan kana finnee dhufnee jirra ammaan tana inshaallah bootaa gartee somaree fi shawaabarrii fi arbalee gartee diboota way bikasadeen tana gartee hiruudhaaf qophiirra jirra hedduu takka gartee galatoomaa isiniin jenna inshaallah wayita gartee ummata hirrullee viidiyoo gartee waraabnee isinii argina inshaallah biidnillah nutillee rakkoo ummanni keenya keessa jiru laallee viidiyoo isinii marra lamada gartee ummata keenya kana gartee gargaaruun akkatti fuftan abdii guddaa isinirraa qabnaa biidnillah kana gartee kayyaana gartanii fi بارك الله فيكم وجزاكم الله خير جزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मैं करकासर उफिकने रहता थी यादा का बात यादा आवाज़ कम की थी नहीं गई. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di magang kia di Dumara Picadi, Bulcani, Nano, Sumarre, Nano, Budiye, Lafene, Tanawalti, Bulcana ada sunina, karkar sumat kena afduf, kau boleh yanten habis jalajir. Sabab rakko guna rakko barkhana tarakanam kabdal lalte ibjir khal lalte wan kabdun warkarte garkar sani sen werge gudur ragamanne barkar sunullena mitiyani akolla akka bulcha umat waline janne akka umati nabi wan sun argachu umal mati midam kabda wan sun argachu umal wan sun ajela targat le walin jirra galatoma galati khasanaga hoti pula sambaf tani waaqisani buutinna jechu barba damsi hawaasa isin qabdan maaliin rakkoo amma jiru kana hawaasa keenya fi dammoo damsi gabaabaan nu qabnu uummati keenya rakkoo namatti harka qabdu rakkoo xiqqaani rakkoon kulleen fulannetti muuma ulleen beennu rabbi beeka boru waaqin roobee furmaata argachuu dandeenya akkasiin rakkoon tun ballattee deemuu dandeenya guyyaa sii xiqqoo dhoobbaa waaqan beekamanii beekuu dandeenya hawaasa keenya uummata keenya ka jiru ka waliin jiru ka waliin nyaatee dhugu ka waliin rakkoo akka kada qarayuu qabu waliin keebba'uu jiru wanni uddoon dhaamnuu fi waan xiqqoo qabuuna ginni wal birecha ginni wal qarqaaru namni nam tokko irra namni kun sun ka qarqaaru manii waliin taanu hojja manii atiin sittaanu har'a wadhaabatee bulee kaatamoo wadhaabatee buti magatiin man siddaa sullee qarqaaru kanaaf uummata keenya waan jennu jabaadhaa rabbillee kadhadhaa waaqillee rakkotan namii kudan waaqallee kadhadhaa ofillee wal qarqaara akkasittonne qarqaarsa gabaadhaa waliin jiraadhaa innaan uummata keenya gaafin biratan isinii qabu gargaarsi gama mootummaatiin hin jira moo gaamiti wanni jedhamu social media irratti deemaa jira akka bulchiinsa tokkotti namni rakkate lakkoofsisaa galeetti namni harka qabatan jira namni rakkate jennu rakkoon kulee arbatanii hubachuu jira namni dhibba keessa harki 90 rakkoo hubachuu keessumattuu uummatni naannoo baadiyyaa akka durii horsiise bulaa horiin bulu horii horsiise bulu horii sun akka qollee qabma durii looniin bulu hagaalaan bulu hareen bulu horii sun yaabonii balleesse horii sun amichi kanaaf amma uummati har'a bal'inaan rakkoo qabaachuu dandeenya duum naannoo ardaa namni kum tokko kee jiru jagadhu namni dhibbi sagalee akka waan rakkoo qabu jechuudha namum tokko lamatti danda'a ittiin bulu malee uummati bultiin illee kee jiru bultii jechuudha kanaaf bal'innumaan uummati akkuma jirutti rakkoo guddoo kee jira jechuudha. Qarqaarsi ammatti barbaachisu qarqaarsa akkamii hawaasa kanaaf bishaan jira kanaaf feenu irratti tokkoffaan bishaan nyaatallee duratti uummati hedduun naannoo fuula bishaaniitti dhiyaan ta bishaan barbaada kiiloomeetirii 12 kiiloomeetirii 15 namni deemee bishaan barbaada kan bishaan sun namni hin argan durii uummati keenoonni inni bishaaniin deemee waraabbatu harree dhaabbatee harreen bishaan waraaba harreen sun bonii haalachiisee harreen sun raattee amma tayyaatetti bishaan sun fuutee nama galuun hin dandeettu harree sun leeqqaman jechuudha. Kanaaf uummatni jarkeeni tokko fudhattee kiiloomeetirii 12 deemtee bishaan barbaadu bishaan kaan hojja fuutee galtee namallee warra hojjate galteen deemus hin baamne rakkoo guddoo jechuudha. Kanaaf rakkoon jalqabaatiyyuu uummati keenya qabu rakkoo bishaan. Lamaffaan ammoo rakkoo garaachaa tabeelata sagalee.
قاليني نياتي ومات قوان انجره نبي من الدوجة سنتو نما الكسدي والنابدين خالكسدي ما نسايب تدمو بيسنا مكاسي ما جلاش ما تخيس قلت ترباني فنبي بقول لك خسقالي صورتي كشايتو كندابدين كمدان تو كندابدين نبي بقول لك نبي ديمه غراچان غغبه نبي كويا غغبه لاني والله نتروشا كاسي كلامو تچوبي جري صدركانو متي كينرتي صدركاسو gama rakkoo kanatti gama mootummaatiin ammoo mootummaani qarqaarsi kennamuu jira qarqaarsi kennamuu jira moo hagam mootummaatiin kennamu qarqaarsa uummata ga'u qarqaarsi xiqqaa jechuudha lakkoofsi nam rakkoo qabu baay'ee waan ta'eef wanni mootummaan qarqaarsa gadiin dhufu nam geetti qabdu malee nam sochuu waliin ijee yoo bal'inaan ammoo namichi fageetu jedhanii haqoodan taate namni arwaan kennaniif waan xiqqoo ta'an galgal hayyaa fixaate boriyaa fixaate arritti kennanii iftaawwaan itti dabrin qabu tanaaf beeksitaan akkuma haamira jiiti garbira deemuu qabu naafuma mootummaallee waan danda'u gargaaree akka dhala namaatti iyyuu addunyaan karuma dandeettuuni uummati garum jiruun iyyuu namni dandeettii sun qabu namni onne sun qabu haa uummata fedhe gargaaru barbaadu kamuyyuu bira dhaabbatee mootummaa callaan laaluu otoo hin ta'in namu garum jiru akka dhuunfaa ta'e akka waldaa yookaan guruu waliin jiru ta'e yookaan akka damee adda adda ta'e orgaanaayizeeshinii cufattu ta'e haginni uummata kan bira dhaabbatee waan gargaaru illeen akkasa rakkoo kana wal qabatee manni barumsaa cufate jira ilmaan immoo beela irraa lubbuun baate waan akkasii kana wal qabatee namni beelaan lubbuun dabartee awwaalamin jira naannoo akka rakkoon bal'inaa awwaalaaf jiruufi yoo olla kana biyyeen hin jirrelle olla taanu namni akkasii lubbuun dabartee illee sababa beelaa awwaalame olla libee jiraachuu danda'a hin jirayyuu jechuudha waan nu garre waan nu beekne jechuudha uummati keenyammatti sababa beelaatiin wal qabatee dhibeen gargara yoo nafi nama laaf nyaata dhabee laafu karaa suniin uummata dhufee mudatiin jira. Dhibee kanarratti ammoo sagalee namiyyuu sagalee iyyuu hin qabne beessee hospitaalaan deemee yaala argatuuni argachuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf namni fayyaa dhabulleeni fulum fayyaa dhabee tafee qarqaarsi dhabee hospitaala waan deemuun hin dhabu akkasitti hafaa jechuudha. Gara barnootaatiin ammoo ijoolleen man barumsa hedduu kaduri lafa deebichaa jirtu bisaan durii isiin fayyadamtuuni bisaan akka harooleen sun cuftii fooqatte bisaan dhibiin hin jirani ijoolleen olla isaanii dhiyaatee man barumsa dhuftee ammoo bisaan isiin dhufti hin jirtu sagaleen isiin nyaatti hin jirtu sabab suniin ammoo wani barumsa hedduuni hacufames hin jira hacufamuus deemusillee hin jira jechuudha. Galatooma addee Indiyaa tanaan durallee ishee Anawaarii wajjin 2018 gargaarsa guddoo qabannee laftaan gad dhufne akkuma kalee karaa kana wayita gaddeemnu arginetti haalli qilleensaa jijjiiramaa dubartii karaa dheeraa deemtee bishaan waraabbattee deebitu karatti argaa turre waan argitee fi qarqaarsa tanaan dura goonee fi ammaa kana garaagarummaa jiru fi yaada gabaabaa hawaasa Oromoo kan addunyaa irra jiruuf dhaamsa gabaabaa dabarsi. Ankara biyya galata galchaa galata galchoo namni Oromoo teenya kana galata galchaa maan jennaan waggaa annachi jiru kan kudhanii saddeeti gaaf baqatee dabalafachaan dhufe lama naayettee Oromoon kaate akkasiin lami sun gargaartee lamiif kaatoo jedhanii booraan waan jedhan foonii nahaa jedhan akka waan Oromoo taatanii foon keessanii naatanii gaafasi makiinaa agas ga'u sagalee agas ga'u gadiin dhuftan qarta gaafasi galas qabdan ammallee fulomsuun ejjin taan ol kiituun beel wanti dhufeeni bona dhufeen waaqa dhufeen waaqin huroobin ammoo am durii nami keen horsiisa bulaan sun am hin jiru horiin yoo ba'e nami baadiyyaa irra dhufee namu fula beeku akkana kagari dhufuu dadhabee fula tokkira waan jira amma namatti ilmaan isaa waan bultiin qabde nam olla isaa jiirani kadhata itti dhufe nam suni markis tokkitti dhufee nagaa gaafatee deebi'ee marki lammeessoo itti dhufee ceeree nami keennin ceeraa wakadhachuu hin beeku innaan marki sadeessoo maan feete nam bitta ilmaan kee guyyaa shanii yoo maan nyaanne waan akkan jedhafaa jira yoo waan ani sanin jedhu dubartii Oromoo ta bakka jirtan ta karaa Ameerikaa jirtan waan ani sanin jedhu yoo isan qabeen shilingi tokko qabdan gargar kutaa sumuna obboleeyyan teessan lamiif nahaa fi qarqaarsi guyyaa ga'ee galata qabdanii kadhibiillee tunuudaraa awwanni an jedhe sun kadhibiillee tunuudaraa Sheekh Amorillee galata qabaa yoo inni rakkoo tokko ilmi Boorana irra dhagahamu yoo dhagahaye inni akkan iyyaa galata qabdaa Sheekh Anwar gaaddisa Islaama cuf galata qabdanii ammoo ilmi Oromoo ta'achi jirtu dhalaaf
dhiiraaf dhalaan ol kaa biyyitan qulaamsa isanin jedha hagaas isanin jedha galata qabdanii. Galatooma. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على Yam di bengkap. بلين جزاكم الله خير جزاء وبارك الله فيكم. وفني كن وفتا قرتي نيروبي الرفي قرتي كيرو جولين قرتي شمراني جولين دردرا وفنا كن دوران قرتي وبلين كيجا قرتي خراب ولا كاسن سني فورميتو له أما مو قرتي فتا وبلين كيجا قرتي خا كورونا خناف أكتو جلي قرتي ساني دبر سنة agartee itti fayyadaman jennee uffanni kun gartee obboleeyyan keenya kan Naayiroobii jiru akka jirutti gartee obboleeyyan isaanii kana gartee gargaaranii kanaafuu inshaallah hedduu takka gartee galatoomaa isin jenna warri Naayiroobiidhaan uffataan namayyuu waan danda'uun gartee uffata isaanii cinaa dhaabbatanii kanaafuu uffata kana gartee obboleeyyan keenyaaf akka ta'u asitti gartee isaaniif dabarsinee Jooniyaa Diidama. Jooniyaa Diidama. Uffata dubartiitu keessa jira, kajoolleetu keessa jira, mallee kobeelleen xiqqoo tokko keessa jira jedhanii. Kobeellis keessa jirti. Uffanni ijoollee xiqqishootis shamarranii gartee nama dhiiraatis hedduu keessa jira. Wallagga erguuf guuramee uummata Wallaggaa ka lolaan miidhame saniif guuramee naaf fakkaataa dura wayita guuramu karaa kana si'achi geessuun rakkoo ta'ee jaalama istoora keessa ture amma nu dhufnee keenya dhageennan uffanni eegaachi dhayitanii warra kennuufii barbaadan kana akka kennitanii nuun jennaan amma istoora irraa baafneef hin. Akkasii bareeda bakka inshaallah akkasii. Seen waan jettu asirratti mee? Waan jedhume inshaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoolleen haadhaaf abbaan qabni jeeshee wayaa nafa keeyyatti hin qabne jirti. Jaarroleen nama qarqaar hin qabne ta wayaa nafa keeyyatti hin qabne jirti. Akkasuma namni harka qalleeyyii hagaraatti waan nyaate hin qabne hadaar waan ba'uun hin qabne jira. Tallaallee duuba keessumattu warri naannoo baadiyyaa jiran suni qarqaarsumatti argachuu malee sun wayaa nafa keeyyatullee hin qabne wayaa sullee argachuu malee suni. Kanaafuu warri namni durii kunnatti wayaa keenya deemu jechuudha. Namni durii wayaa tarsaa deemu leebbaas jechuudha. Gargaarsa kun barbaachisa. Dhimma ala haganallee irra dabalata maanii deegannaa jechuudha. Obboleeyyan keenya Naayiroobii jiru waan kan walitti buute uummata kan qabsiisa itti akka namoonni Galatooma. Guyyaa onana social media keessatti xiqqoo atilleen dhibbiitii qabdu gagarsiiftee jirta. Addaa golboo kan keessa wanni qarqaarsa tan dhufteen tun iyyanumsu gulga dhuftumoo waan qara sangarii eeggachuu jirta. Wanni kun waan rabbi dhufeen waan gara siyaasaa yookaan gara sirkaala dhufeenini waan namummaan kee dhibama laalee ittiin dhibamaa dhukkubsan dhufeeni warri illee galat qaba amma waan hedduu armaan dura social media keessatti hafuula uumatii horii itti dhabe horii kuma olii lafee horiin warsiifnee viidiyoo fuunee uummata horiin sun irraa raatu dubbifnee intarviiyuu irra fuudhanii fuula hedduu social media keessa kenne addunyaan iyyuu arguu jirti jechuudha. Sunirra duuba qarqaarsi kan weeganna kan horiillee nu dhufuu danda'a kan callaanii horiillee kan ibillee dhufuu danda'a waaqaa waliin abdii qabnu dhufaa inni amannaa jechuudha.
amma wanni nu amma targan kana wanni sunirran nu argan fasunirran laka amma kana wan laka kan mata anda kabu amma le wan gada felle akasumu mata iju sunuman nu faji gati gara egi warra orini rarake egi la de ke rabate gargaarsa faati mun garbi di faati de unu gargaarsuma nu gargaarsa kan warganne markaba khawmat nambay umat kanam jiru kan challan ni fulan ni ani bayani wajarab be ni argatan anjela ni jiru sulle tum debina fam ko umma ko umat kenra ko artaga arkan uyan yaane tum silafti ko jisa le prajam chupa ni barbana kanabi NGO thai addunyu mayu fuluma kakata namuma apoti kabena tanan dete dinori kabate umat gargar thai silkal thai fulan bar umat kana den sen ninjiro to kan umat no kuchu jirkhana yo umat no kuchu jir bulu tinjirre wana kuchu tinjirre wana tajetu bila ana abduma wala kani uja ijanti tentanuma wani sin karnu rufte nam khana arka kamna arganne wani sin ndufini waka walini ganna borille ijanti fanu bichiri ana putana kasi finani ndu waka takarande mo balle waka takarande rako na mo balle na wani na mirafu la waka waka rako tanu bira wa finani waka takara chuma la kumatani ummati kenna cuftinu kabel qabullen serkala fu defate cufti qarqar serkali rayga chojir serkal kamale warri kenna mo qabe warkan sila namu man qam nam gar yar qabu fi dandau jir warra kana ka warka qab khasila qarqar nam qarqaru danda man jetan nami kara nam qarqari fi nam qarqar namun ne qarqar sa kaisa dalatte nam qarqar in qabani fi nam qarqara ni jonne qarqar sa qabat nam qarqara ardum khayna le khayes nami nam rugo khado mati shanta dia kisim belanin done waqate belam do wammo dandainam kulam sinji ulum khalle khe ammo sikkendi fedaf namin kennu namun onne khendi sun qabu kenna wammo umata wan ben nam khen khamu boleyante namu ji sirkala hojjat namu ji be shara hojjat namu ji ka kadi bi hojjat namu ko walin bom jisa jabdu fa wal bere juma yo mani khan ke sagale dabate bule mani sitam belam bule ajirani dante belam bu takmale jabdu kanaf nam khen khamu fulu minne jut sirkali challa lalo adon tay sirkali challa nam karkara adon tay olla khan keti yuman kan ke rajal kabde aga nam khon do kenya jiru khol khan kenya la fala jiru nam khen fula jiru wal karkaru wana kakabu kawanno ko wan siyasa di bintay kawanno ko ni bore akanne nafar salin di bin jit umato jajirat sifar nami gari namatana wan karkar sa kanami to chulle siyasa fajichi siyasa khon do gani de 2027 ni taludur tagani shankar tanje umati kunu achin sibai khurasi daw timbe yo lan to garde ente 2027 bay khurana mada injir ta to achin ba to siyuma khurasi da dum nami wan siyasa la khae umat henna kamit landama chimna umat henna kamit lu buram akami bela de butana te bire jinani sila jira chuma anapo ni namu mchufayu capacity kabun namu fulai jutti mani satane rajal kabe namu khawal karkaruti sirkal challa yego ni nami aji chutti khanam karkaru agumutan de karkaru janam shakar karu dan desu karkaru yo to karkaru dan desu karkaru yo nam iba karkaru dan de tele de karkari ende nam khair chufayu akas kala akas masnaji